Hayyee ashamaa daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo barattoota keenya. Ammas qophii keenya akkuma itti fufeetti jira. Arras fundamentals of accounting irraa kan isiniif qabannee jira akkuma baalama seenetti. Akkuma barreeffama irratti jirutti notes receivable kajoorraa isiniif qabannee akkasuma due date, maturity akkasuma formula of maturity value isiniif qabannee dhufnee jira. Akkuma beekamu namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan akkasuma telegiraamii keenyaafis haaraa taatan join subscribe godhuudhaan miseensa keenya tahaa isiniin jechuu barbaanna. Amma mee gama qophii keenyaatti haa dabarru. Okay, accounting for note receivable kajoo kanarraa kan eegallu taha. Note is a written promise to pay some of money in the futures. Barreeffama waadaa waliin barreeffamu fuula duraaf yookaan yeroo jaametti kafaltii ida'ama isaa ittiin kafalluudha jechuudha. Maal jechuun? Note receivable jechuun. By the way, note receivable is akkuma accounting receivable ta'ee garuu kun it is promissory waadaa kan qabu. Promise kan qabu. Kan haala barreeffamaatiin waadaa wajjin barreeffamee taa'edha jechuudha. Haaluma liqiin kennamu barreeffamaan ta'e akkuma jalqaba nooti jettu nootiidhaan barreeffamee waadaa waliin guyyaa kennamutti waliif qabame kan seeraan ittiin kennamudha jechuudha. Okay, the other note receivable definitions are: it is formal promissory. Note receivable in formal promissory jechuun seera qabeessaadha jechuudha. Account receivable garuu seera qabeessaa miti. Formal promissory wanti ittiin seera qabeessa ta'eef haala barreeffamaa waan barreeffameef namtichi siif kafalu san yoo siif kafalu dide haga mana murtiitti deemtee waraqaa saniin kafaltii keetti argachuu dandeessudha jechuudha. Kanaaf seera qabeessa jedhama jechuudha. It is interested anga ammallee inni kun dhala hedduu baay'ataa jechuudha. Note receivable waadaa waliin walii galteedhaan wanta kennamu waan ta'eef haala saniin kan kennamu tahaa jechuudha. Okay, the other the typical retail enterprise make most of it is sell for cash or on accounts. Yeroo hedduu maallaqa gurgurtaatiin yookaan liqiidhaatiin accountii liqiidhaatiin retail enterprise jechuun shaqaxa namoota jilmaa osoo hin ta'in firiidhaan gurgursaniif gurgurtaadhaaf dhiyeessaa yeroo hedduu note receivable kun jechuun liqii haala kanaan kan dhiyeessu tahaa jechuudha. If the account of customer become delinquent, the creditor may insist that account be converted into a notice. Yerooniif maamilli isaa kafaltii dadhabuu isaa arge abbichi liqeesse san jechuudha. Accounting receivable irraa gara note receivabletti akka jijjiiramuuf gaafata jechuudha. Mirga qaba. Accounting receivable informal promissory dha inni yeroo jalqabaa. Seera qabeessaa miti. Namni kun naaf hin kafalu fuula dura jedhee yoo ofirraa arge yoo ofirraa xiinxale gara note receivabletti akka jijjiiramu walii galteedhaan walitti deebi'u jechuudha. Namni liqeessee fi akkasuma liqeeffataan yeroo san seera qabeessa ta'e haala fedhan irraa fudhachuu danda'a jechuudha. Note receivable waan ta'eef. Example kana mee haa ilaallu akkamitti akka itti jijjiiramu jechuudha. Account receivable gara note receivabletti. Mee jalqaba example kana seenuun duratti formulaa tokkotu jira kan hedduu barattoota keenya irratti dhiibbaa godhaa ture. Baatiiwwan faranjii irratti lakkaa'aman haala kamiin akka lakkaa'aman hagi tokko 28 ta'a, hagi tokko 31 jechaa deema. Isa kana addaan baasuudhaaf haalaan maangadii kanatti kan ilaallu ta'a. The 4 monthly are 30 days. Baatiiwwan afran kun
guyyoota 30 of keessaa qaban. Isaan kanneenis September, April, June and November. Isaan afran kun baatiiwwan guyyaa 30 of keessaa qabanidha jechuudha. The second is 1 month, 28 days. Isaan hunda keessaa baatiin takka Februariin guyyoota 28 of keessaa qabdi. 30 hin guutu 28 qabaannaan baatii takka jedhama jechuudha Februariin. The 7 monthlies are 31 daily. Guyyoota 31 kan of keessaa qaban baatiiwwan torbaatu jiraachuu kan faranjoota keessaa January, March, May, July, August, October, December. Isaan torban kana qabachuu qaban. Maaliif example irratti yeroo hojjennu guyyoota nuuf kenname yeroo itti idaanu akkuma keenyatti 30 yoo kan keenyu ta'e garaagarummaa kun 28 ka qabutu jira, ka 30 takka qabutu jira. Haala kana keessa dogongora uumuu dandeenya waan je'eef haala kanaan kan ibsamudha jechuudha inni kun. Erga seera kana barree hayyame gama example-itti kana dabarru. Assume that the account of BM company, which has a debit balance of BRL 900, is past due at 20 days, 8% note for that amount. Date April 23 is accepted in settlements of the accounts. On this follows the entry for acquisition of note as follows. BM company qarshii 900 ni liqeessee guyyoota 20 keessatti yoo kan fidu ta'e parsantaa 8 dhalaa irraa fidaa jechuudha. Nootiidhaan waan barreeffameef jecha duraan kan itti akkaawuntiitti kan barreeffame gama nootiitti jijjiirameef jechuudha. Inni kun guyyaan itti kannee April 23 irratti kannee jechuudha. April 23 irratti kan kennate jechuudha. Amma seeraan reefu isinitti hime asirratti hojjetamuu qaba jechuudha. April 23 kenname garuu guyyaa 20 keessatti fidiyeen. April 28 kanarra dhaabbanne guyyaa 20 kan deemnu ta'a jechuudha. Okay. Itti haa deemnume. Jalqaba asirratti kan ilaallu yooniif maamilli isaa kun not receivable irraa gama kanatti jijjiiruudhaaf deeme haala kanaan barreessaa jechuudha. April 23 waan itti kanneef not receivable qarshii 900 akka fiduuf deebtu gootee barreessita. Maaliif sababni isaa account receivable dhaa jalqaba duraan. Qarshii 900 account receivable gama not receivable itti akka deebtu godhamuuf gaafate jechuudha. April 23 akkanatti gaafate jechuudha. Achi booda erga guyyaa 20 booda after 20 days on May 13 the note mature. Notiin kan itti mature ta'u May 13 ta'a. May irratti idaa. April 23 ida'uu guyyaa 20. April amma asirratti April meeqan? April guyyaa 30 qabu. Guyyaa 30 waan qabuuf guyyoota 20 yoo kan irra keenyu ta'e April kun xumurameeti 30 erga guute booda May itti dabarra. May kanaas hanga guyyaa 13tti deema. May 13tti guyyaan 20 gahee jechuudha. Guyyaa 20 kanatti dhala isaatii waliin haala kanaan barreeffamaa jechuudha. Kaashiin qarshii 904 galaaf abbicha liqeesseef saniif maaliif dhalaa wajjin parsantaa 8 fidaa jechuudha. Kanaaf kaashiin 904 ta'a jechuudha. Sababni isaa maali? Not receivable qarshii 900 akka fiduuf waliif galamee jira. Akkasuma interest income galii dhalaa kan qabu haga maallaqa isaa fayyadameerraa qarshii 4 akka galamuuf walii galamee ture jechuudha. Dhalaa wajjin kennameef haala kanaan barreeffamaa jechuudha. If the above information is non-interest bearing notes, the entry on mature date is this.
haala olii kanaan kan ilaallu dhalaan kan barreeffamedha. Haalli ammaa asii gaditti arginu yoo dhala hin qabaanne hoo haala kanaan barreeffamuu qabaa jedha. Akkam ta'a May 13 akkuma kan jalqabaa May 13 interestiitti kun immoo May 13 nan interestiidha kun. Maal godha qarshii 900 galaa fi sababni isaa eessarraa galee fi not receivable qarshii 900 irraa dhufeef jechuudha. Not receivable barreeffame irraa qarshiin isaa galeef jechuudha. May 13 jechuun guyyaa 20 kan irratti walii galan kan nan interesti yoo ta'e. Bakka sanatti adda baafachuu qabdan nan interest yoo ta'u ta'e haala kanaan kafalaaf. Interest yoo kan ta'u ta'e on this above haala kanaan kan galchuuf ta'a jechuudha. Inni itti aanu characters of not receivables. Amaloota akkam akka qabu characterii isaa kan ilaallu ta'a not receivable. A note is written promise to pay some money on demand or at defining times. Nootiin fedhiidhaan yookaan yeroo ibsametti hamma maallaqaa barreeffama waadaatiin kan galudha jechuudha. Nootiidhaan written promiseidhaan kan galu barreeffama waadaa qabuun kan galu ta'a jechuudha. Nootiidhaan namni kun liqeesseef nootiidhaan fedhiidhaan akkasuma yeroo ibsametti akka galu maallaqni san barreeffama waadaatiin kan qabamudha amalli isaa tokko. The second, a note must be signed by a person who make it. Kunis waadaan nootiin namuma tolcheen mallatteeffamuu qaba jechuudha. Waadaan nootiin namuma tolcheen mallatteeffamuu qaba. Nama barreesse saniin, nama fudhate saniin, nama liqeessineef maallaqa san tolchineef saniif isa santu mallatteessa yeroo maallaqa fudhatu jechuudha. Amala inni qabu keessaa inni tokko isa kanaa jechuudha. Okay, that's the one to was order the note is payable is a pay and the one make the promise is a makers. Nootiin hayyamaa namni biratti kafalamu pay jedhama. Akkasuma tokkos akkasuma kan waadaa seene immoo hojjetaa jedhama jechuudha. Maker hojjetaa jedhama. Kan maali? Kan waadaa seene. Promise kan seene maker jennaan jechuudha. Amala isaa kana qabaa jechuudha inni biraa. Okay, inni kan note have several characters that have account implication as described as follows. Nootiin akka armaan olitti akka ibsametti amaloota herreegaa hedduudha qaba jechuudha. Charakterii hedduudha qaba. Hammi mostly ta'e hagana qaba jechuudha. Haala kanaan kan amala isaa beekamuu qabudha jechuudha. Inni itti aanu due dates or maturity dates. Isa barbaachisaa ta'e kana kan ilaallu ta'a jechuudha. Hayyame isa kana akka armaan gaditti kan ilaallu ta'a. It is the date on which a note is to be paid. Guyyaan kun guyyaa nootiin barreeffame ittiin kafalamudha. Guyyaan kam due datein kun guyyaa nootiin itti barreeffame ittiin kafalamudha. Guyyaa geessan jechuudha. Guyyaa dhumaa. The period of time between the issuance date and the due date of a short-term note may be stated in either day or month. Guyyaa ittiin kennamee fi yeroo gabaabaa keessatti nootiin guyyaadhuma jidduu taayimii jiru lamaan keessaa guyyaadhaan yookaan baatiiwwaniin ibsuun ni danda'ama jechuudha. Isa kamii when the term of note is stated in day, the due date is a specific number of day after its issuance. Yeroo nootiin guyyootan keessatti yeroo ibsan guyyaadhaan yeroo kan ibsatu taate due date garuu guyyaa kenname booda kan ibsudha. Guyyuma maallaqa itti kennine irraa eegalla nootiin due date garuu guyyaa kenname booda guyyaa itti aanutti kan ibsamu ta'a jechuudha. Okay, nootiin
guyyaa kenname booda baatiiwwan hafe yeroo ibsan. Due date garuu guyyaa kenname irraa eegalee baatiiwwan hafan kan lakkaa'udha jechuudha. Fakkeenyaaf Zamra Construction makes a note receivable from Sunshine Construction on October 2018 of 60 days of BER 2,500 payable at Dashin Bank with interest at 7%. The due date for the notice. Zamra Construction kun not receivable dhaan Sunshine irraa liqeeffate guyyaa kam October 2 bara 2008tti. Sunshine kun guyyaa 60 akka fiduuf guyyaa walii qaban. Sunshine kun qarshii 2,200 Dashin Bank irraa fudhate. Ammoo dhalaa wajjin parsantaa 7 kafalaafi jechuudha. Zamra Construction. Inni kun akka maturity day or due date haala kanaan qabarreeffamu ta'a jechuudha. Jalqaba term of the note. Term of the note jechuun guyyaa haganuu kenname 60 day jennee kunna. October days. Octoberiin guyyoota meeqa qaba? Akka armaan dura isin garsiisetti Octoberiin baatiiwwan 7 keessaa kan guyyaa 30 takka qabudha. Guyyaa 30 takka ta'uu isaa kan reefu isin garsiise jala deemuu qabdu jechuudha. Itti aanee date of notes. Octoberri eega kana ta'e guyyaa kamnuu kenname October meeqaati? October 2 kenname. Kanaaf guyyaa 29 qabnaa jechuudha. Octoberii keessaa. October 30 takka keessaa guyyaa 2 erga nuu kenname Octoberii 2tti guyyoota meeqaatu nuuf hafa? Guyyaa 29tu October irratti nuuf hafa jechuudha. October 29 ida'uudhaaf number of day remaining guyyoota meeqaan nuuf hafe 60 guutuudhaaf 29 ida'uu meeqaati? 60 kan nuuf guutu. 29 ida'uu 30 takkaati. Number of day remaining 30 takkaatu nuuf hafe jechuudha. Waliigala 60 takka ta'uudhaaf 30 takka guyyoota 30 takka lakkaa'uu qabna. Erga Octoberiin keenya 29 waliin dhume booda baatii itti aanutti dabarra. October booda Novembertu jira. November days. Novemberiin kun guyyoota meeqa qaba? Novemberiin akkuma rules reefu isin garsiiserraa guyyoota 30 qaba. Guyyoota 30 erga qabaanne nuti garuu guyyoota 30 takka barbaadu jirra. Guyyoota 30 takka waan barbaadnuuf Novemberri guyyoota 30tti dhume guyyaa takkaatu nuuf hafe. Guyyaa takkittiinis waan lakkaa'uuf baatii itti aanu dabaruu qabna. Due date jedhamti guyyaan dhumaa san. Due datein keenya yoom ta'a? December 1. December 1 irratti kafaltiin keenya kan kafallu ta'a jechuudha. Birrii 2,500 at interest waliin jechuudha. Haala kanaan kan ibsannu ta'a jechuudha. Okay, isa kanatti yoo kan dabarru ta'u when a term of note is issued certain number of months after the issuance date, the due date is determined by counting the number of months from the issuance dates. Akkuma as dura olitti ibsinetti notiin issuance datein certain number of months qabu guyyaa adda ta'een. Due datein garuu counting the number of months from issuance guyyaadhaan due datein kan lakkaa'achaa deemu haga baatiitti dabaraa deemu ta'a jechuudha. Examples: 3 months note dates. June 5 would be due on September 5. June 5 itti wanta nuuf kenname baatii 3 irratti idee yoo kun joote September 5 irratti kan dhumatu ta'a jechuudha. Yoo baatiidhaan kan ibsamu ta'es guyyaan kan ibsamus akkuma asii olitti ibsina kana ta'a jechuudha. Okay, there are 2 types of notes. Notiin kun type lama ka qabu ta'a. Interest bearing jedhama ka jalqaba. Notii dhala qabsiisu yookaan dhala qabu jechuudha. A note that provides for the payment of the interest for the period between the issuance date and the due dates.
guyyaa kenname irraa hanga guyyaa galfamutti yeroo jidduu isaanii jirutti dhalli kan kafalamudha. Guyyaa kamitti issuance dateedha hanga due date jidduutti guyyaa maallaqni dhalaa kafalta jedhamee barreeffame irraa eegalee hanga guyyaa due date guyyaa galfamaatti guyyaa dhumaatti dhala jidduu kana keessatti kafaluun ni danda'ama jechuudha. Interest bearing note jennaan jechuu isa kana. Inni itti aanu nan interest bearing note jennaan. Inni kunis nootii dhala hin ta'in dhala hin qabne jechuudha. A note that does not provide for a payment of interest. Nootiin erga hin qabaanne not provide hin kennu jechuudha kafaltii dhalaa. Nan interest bearing waan ta'eef haala lamaan kanaan nootiin haqabuta akka reefu example hojjennetti kan interest qabuu fi kan interest hin qabne jennee isaan lamaan adda baafnetti haala saniin kan hojjetamu ta'a jechuudha. The other are maturity values. Maturity values is the amount that is due on a note on date of maturity or due dates. Maturity date yookaan due datein nootii irratti hamma kafalamudha. Nootiin maturity date fi due datein irratti hamma kafalamu kan ittiin beeknu maturity value jennaan jechuudha. The first formulas of maturity values are principal plus interests. Principally ida'uu interest keenyaa kan idaanu ta'a jechuudha. Erga kana kan idaanu taate halas keessa 2,500 baay'isuu percentaa 7 baay'isuu 60 time over 6,016 days qajoo kana akkamitti fidachuu qabnaa yoo jennu taate jalqaba interest laalachuu qabna. Maaliif principaliin keenya waan beekamu 2,500 ta'uu isaa but interest kana akkamitti finnaa maturity value irraa. Interest equals to principal times interest rate times time. Time kana baay'ifnaan jechuudha. Haala sadiin kanaan principal times interest rate times time. Haala kanaan deebisaa isaa arganna jechuudha. Akka fakkeenya armaan olii kan ilaallu ta'a guyyaa 60 keessatti maal jechuudha taayimiidha kun. Guyyaan 60 taayim jennaani interestiin nuti qabnu interestiin 7 percentaa 7 qabna. Principaliin akkuma beekamu 2,500 qabna jechuudha. Principal amma inni jalqabaa kun 2,500 amma kun interestii hojjechuu jira jechuudha. 2,500 ta'uu principal times 7% times 60 times 360 irraa 60 yeroo kana walitti baay'ifnee ta'uu 29.17 nu dhufa. Isa lamaan kan yoo walitti daanute maturity value kan dhufu ta'a jechuudha. Maturity date fi maturity valuenis garaagarummaan isaanii kanaa jechuudha. Maturity value formula isa kanaatiin kan hojjetamu ta'a jechuudha. Okay, barattoota keenya arraaf asirratti kadhaabbannu ta'a. Example garagaraa kan maturity value haa ta'u kan not receivable haa ta'u yoo kan isiniif hin galle ta'e haaretti kan hojjenne isiniif gadhiifnu ta'a. Comment, like, share godhuudhaan barattoota keenya hunda biraan gahaa. Barnoota gaarii ta'uun hawwa. Akkasuma telegiraamii keenya join godhaa. Informationii garagaraa akkasuma PDF fi gaafilee garagaraa kan shaakaltan ta'a. YouTube keenyas Shamteek jechuudhaan subscribe godhaa miseensa keenya ta'a. Haala kanaan kan waliin deemnu ta'a. Akkanatti akka nu hubattan isiniin jennaa. Ammaaf asirratti yoo dhaabbanne bareedaadha. Jabaadhaa qoodhaa isiniin jechuu barbaanna. Galatooma.